bishaan talbaa argitanii. Ara moonee irra zim jedhe. Ndee moonu zim jedhe laa. Obboleettii xiyya tokkotu gaafina gaafate gaafi kana deebisuu dhufee jira. Haras immoo keessa fataa jechuun dhufee jira jechuudha. Hello nageenya irra jaalalli waaqayyo isin baay'atu akkam jirtu dhaggeeffattoota yookiis immoo obboleewwan koo jedha dhaggeeffattoota jechuun ishee minna qaba harka ta'e beeku obboleewwan koo akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii Ramadaan Mubaarak. Okay Ramadaan Mubaarak akkasumatti jechichi baga jiraattanii baga guyyaa kana geessanii jecha talba attamitti fayyadamta tigisti yookiis akkamitti fayyadamu ani hin beeku jette gaafii obboleettii tokko deebisuu dhufee jira. Baga jiraattanii jecha haramoon irraan bu'aa jira walitti deebiname. Nageenyi gooftaa isin baay'atu jecha warri addisi subscribe godha. Sorry. Walitti tuttani immoo mandi ነው የሚባለው ላይክ godha. Isin irratti alba'ee miti amarfan baradhare. Maanan godhan. Makan nan boge man da arga kan ta'e daati arga warri kana galee deenya tigisti ano gubadderra mucas inje galee deenya kana tigisti tan da arga wan ta'e sikai rabbo da arga da waqay sina agarsiisu obboleetti giyya tokko akkamitti talbaa fayyadamnaa naan jettee turte baazawee mazazafaa na jira baazawee lafatti miti kana fayyadamaaru ijuma talbaa jechuudha laala ijuma isaa fireedhuma isaa bishaan isaa argite boodan goradaan jira ijuma isaa kana affeelee guyyaa lama wayii irraa busheetanii dabbara mabraatiin sun immoo sinitti fe soori alaa sagalee wayii jira kanaafanii basmura fajaalattanii basmura dhaggeeffadhaa sinin jedhu sinin dhagaame ala jira dhaggeeffachiisurreen barbaanne garuu jechuun waan biraa osoo hin taane yuutuubiidhaaf sirrii miti Wama ko chundeng na taru dide. Obboleetti kiyya asmaan si deebisa jedhee yaada. Akkamitti talbaa fayyadamna jettee affeelleeti maankaa lama talbaa affeelleeti bishaan isaa fayyadamnaa jechuudha akkanatti. Deeggadda akkuma argite sanatti ilaali. Waan maal akkatti mamma kee irra immoo gosa bifa adda irraa godhee dibachuuf maaliifi har'arraan laqallaqadha jechuudha. Har'aa erganitti dibadhee guyyaa lama ta'eera waan ta'eef ergan kaa'ee talbaa kana gannaquu barbaadeetan. Foolillee hin qabu qibaatiin makee dibachuufi miti har'a bishaan irraa dhufan. Faayidaa anan na fayyade namatti agarsiisus qaba maaliif obboleettiin keenya nu gaafate tokko jirti yeroo duraanii tokko beektu TikTok irraa yeroo biyya laareef deeme sana akkamitti viidiyoodhuma waraabuun jedha akkamiin beeku dhugaa qayyoo irraa innaan biyya keessa jiru kunoo televezyiinii irraa galgalgaa TV kalaaluu nan jaaladha beektu iskiriin entinii keenya subscribe nu godha amaanni qaasa yuutuubii keenya subscribe godha minaamin yeroo jedhanii televezyiinii irraa nan laala maanni subscribe yuutuubii keenya subscribe godha laayikii nu godha sheerii godhaati yoo jedhanii nan dhagaa garuu maal akka ta'e naaf hin galle itoon biyya alaan deebiin maal jedhuun jedha Yesuus gooftaadha mucaabbooyee nan badee boo'e walitti deebinee jirra akka kun obboleewwan koo maalin jedha beektonnaa sana maanniin jedha maanni yuutuubiin jedha baazawwee kan of jala kaayetan kan irratti fayyadamaa jira lafatti miti baazawwee keessan immoo isinumarraa fudhadhe maanni yuutuubii subscribe godha maanni laayikii godha jedha yuutuubii maanni televezyiinii maleen jedha otoon alaan deemiini bar silkii nan qaba garuu yeroo sana hin fayyadamu wala tiktookii wala mini hin beeku geexii dhumaaf harkatti qabatu si'a silkii tajii kana yeroo osoo hattuun narraa fudhatiin nan qaban ture maaliif jettee jedhaa waan jechaa jiruuf siniitti deebi'a ergan ala dhaqee waan dhumasaa baree akkamittiin hin jedhe akkamittiin
kaameraa keessa seenaa namni akkamittiin akkana taasa'a akkamittiin silkii keessa seenaa namni jechuun jammare kan obboleettiin keessa bokkaan roobaa jira asina bira akkas jechuu jammare dhugaa dubbachuudhaaf nambare bakka inde TikTok irraa laale gaaf tokko laaleani isheen tokko maal jetti beektu akkamitti viidiyoo waraabu maaloo na barsiisaamee natti agarsiisaayyuu jetti viidiyoo irratti TikTok irra deesse akkamitti as keessa seenuu jedhu achumaan edaa namni ana bichaa miti namni wallaalee hojira TikTok irraan arginu abbaa taateen beeku guddoo wayiiti ana bichaa miti edaa namni ana wallaale kan biraas hin jiraan jedhe ijoollee madaamii ilma kan ilma shiitee mucaa ijoollee dhiironni na bira dhufe dhiira waggaa 4 fi dubara waggaa 4 lakkoolee dhalatan ijoollee sun dhufanii kan ilma seetee jechuudha akkoo silkii kana maal godhu beektanii fuudhanii viidiyoo waraaban ijoolleen silkii koo sirreessanii jedhe achumaan achuma takka kolfaa amma dhugaa waaqa achumaan hin baradhe maabraatii faadu sana na'uuf kalcha alaa sagaleen yuutuubii koof rakkoo taa'aadheetani maabraa ifa ibsuu dhiise achumaan isinii bare achumaan maal godhe achumaan fayyadamuu jalqabee achitti illee waan fayyadamne kaameraan maal akka ta'e viidiyoo akkamitti waraabuun maal akka ta'e achumaan naagalee jechuudha maaliif jettee naan jedhaa dubbiin gashaa qabdi dhabiti reeromoo mana irraa sim jedhe irraa keenuu nan dubbadha maaliif jette naan jedhaa waan hin jedhe beektu akkamitti talbaa fayyadamuu naa himeette buleetiin tokkos alan jirannaa sanayyuu bira dhanneete jechuudha mana firaatidha muudii irratti qabatiin seemu ciyyoon suni tarii na beeku laaluu dandeessi amma achi jirti kadijjaadha akkamittiin fayyadamtaa tegistii natti hin beeku maanni talbaan jette Itoophiyaa taatee talbaa wallaaltee Itoophiyaa miti hin jedhe sarratanyaa maabeeshinis hin beeku naa jettee dhugaa isin hin jedha achumaani muudii irratti qabatte deta waan akkana akkanaa bitii waan akkana akkanaa jedhamaan jedhe harma kee qabattoon qabsiifadhu jettanii esh yabii goche ganaadha ganaa qarqarran godha amma miti bar amma qosubeen kaameraa irratti isin biratti babbareeda malee amma miti dhugaa ganaadha qo'amee galgala ammoo guyyaa ammoo beena dhukkubaddoon hodhaasu sobeetan isin biratti babbareedaa beeku Ara mo moni kozim jedhe shi abba anu asaan jira sim jedhe saa yeeku wayye agartanii maalii fi kadijjaanii akkana naan jetti na sobde jedhe tan gaafsana aaree ture edaa kadijjaanii na sobuuf itoo hin taane dhugaadhuma akkamitti talbaa akka fayyadamu hin galleef talbaan immoo waan ishitti aarallee baay'inaani talbaan maal fakkaataatti Itoophiyaadhumadha hojiidhaaf deemte illee biyya ormaa achitti heerumtee hin jirtu mucayyoo akkatti talbaa wallaaltee deettan aaree gaafsanaa jechuudha ammas immoo maaliif hin jedhee namni hin beekneedhaa hin jira obboleettiin tokko sirree akkamitti akka fayyadamtu naa himettee kunuutti nan affeelee ka'ee ija isaarree akkatti fayyadame jechuudha kun ija talbaati bishaan isaa bira ganaan ga'a akkas sagalirraa deema sagalitti deebi'a akkanatti affeelii ka'ee obboleettii gaaffeelte sanaanii ho'aasa labiisaa jechuudha erga affeeltee qabbanaa xiqqoo lab jedhe qibaatowwan qabduun bishaan isaa waliin maki dibadhu kee habaxxarii wanna tokkoon buqqa'uu siin hooksisuu hin ciccituu akkatti lallaaftuu kana bareechadhuuti bakka lamatti shimadhoo barbaadde firiisiisaa godhadhuu siin jedha erga guyyaa tokko irraa buleemmoo callaansaa sun irraa affeelte sun hin gannaqiniiti akka koo kana godhachuudha muluu isaan akkana godhe amma ija isaan kee hafixuuf jedhe maaliif qodaa isaa dhiquu barbaade argite sinitti deebiin jira kuna si fayyada jechuudha akka bishaan isaa dibatte jechuudha ija isaa wajjin akka itti dibdee kee hafilte har'a bishaaniin laqlaq gochuu barbaade nani beektu kunillee bishaan isaa jechuudha kana irra keessa sarraa cuunfe zayitii fakkaata laala dhugaa kan bareedu waaw kan laali kan bareedu kan otoo soortaadha otoo kaayee dibatee dhugaa ittiin dhiqate baay'inatti tola homaan qabu zayitii ittiin danne akka deeggadda qibaatee jechuudha isuma bichaadha kunuun sin fayyada dhugaa rabbi dibadhaa kana anuu kan rifeensa buqqisuu dhiiserra kan naa baay'ee mana garrame kan naa bareechoo
ilaala malee naasa'uu dhiise immoo. Amma akka eegaddaa irratti inni bishaaniin irraa dhiqadha jechuudha. Oye, beza, ciao. Timurti naatti ayyi? Nagaan olii jettee deemte giifti dure. Giifti dureen eenyu naan jedha. Intala warraadha gibbii soorri ishee. Argitanii bishaanuma isaa sanaanii ija isaa sanaanii ergan guyyaa lamaa fi intalli isaa fayyadameerra. Guyyaa lama dibadhee qibaatiidhaan makee guyyaa lama dibadhee maqaa isaanitti maaqa qibaatiidhaan makee ija isaa sanaa jechuudha. Yeroo tokko nu fayyadu tokko immoo balleessuun dirqama qaama taasifamina yoo tokko xaqqabamnu tokko nurkaa baduu beekamaadha. Maaliif shaawrii hin galle erga takkaatuma inni qadhaaf sinitti agarsiisu yookiis obboleettii koo sanatti agarsiisuu dhufe viidiyoo sana ilaalee siin jedha. Viidiyoo deenga darraa hojjedhe akkamitti akka irraa fayyadame isaarraa kanas immoo ilaalii si fayyadaa siin jedha qoonchoo. Argitaniire waan bareedu amma bishaan itti naqee bishaan irraa dhiqadhaa jechuudha. Bishaan qulqulluudha. Kun dhumuu didee bar bishaan isaa baay'ee jira. Hin buqqisuu, hin caccabsuu, hin gurraachessa sallasiisaa, nuubaa isaa ilaalamee akka nu fayyadu. Dudduun na dhukkubee dhugaa rabbi. Dudduun na dhukkubde. Wayyoo haadha isa naqa. Ijoo Itoophiyaa keessatti waan dubbatinaa malee si waan isinitti hima. Jechuun ofii keetti keessa jiraachaa nuun nu jibbisiisuu dhuftee naan hin jedhiina. Dhugaa isin jedha xiqqoo ishee. Waan kanallee haasa'uu hin jaalladhuun ture. Xiqqoo ishee Itoophiyaan ol ka'aa deemaa jirti maaliif yoonaa jettanii maangoon duratti abukaadoon duratti birra 40 binnee dibannu amma kiiloon tokko birrii 100 dhugaa isiniin jedha. Anillee sinaasisuu fi miti kanan dhufe. Yaaduma isiniin jechaa jira jechuudha. Kana qaama maaliin godha beektanii sanoo ishee soorsaa naa dhiqatu nagaa naani. Kana bishaan noormaal matti naqeen irra laglag godha wala saamunaa wala shaambuu hin naquu jechuudha. Isinii galee abukaadoo naa kan binnee dibannu sun meeqaa ta'u haara isin garraba dhugaa waaqaan maal akka ta'e sooma kanaaf namni irree baay'inaan nyaataa hin jiru garuu jechuudha soomiidha islaama kanaan tiriin jedhu etuma soomiin iseen hin jammare maal akka ta'e wallaalee 87 jechuu amma garuu birrii 100 ta'u abukaadoon kiiloo tokkitti akka naan arrabsin ofii kee keessa jiraachaa jireenya nutti nadheesin jettanii afaanummaa yookiis obbolummaa nama wajjin haasa'ee jechuudha. Argitaniirree gana bishaaniin dhiqadha wanti bareede. Waan dubbattu gudiin ta'e. Rifeensa isinitti agarsiisa dacha garagalee innaa dacha garagalu namni wayii waan hojjetaa jiru argitanii. Agartanii? Akkami baay'ifadhee naa baay'ee illee maalin baay'isaa miti waaqayyoon nama baay'isaa isiniin sobu. Amma kana akkas godheetanii maalin godha beektu bishaaniin irraa lagla godhee keessaa qoorsee isinitti deebi'a. Maaliif isinitti dheeratee na talacha'uu dandeessu soorii ishii qabii bochee. Dhumaas dinti boolaadha bishaan qulqulluu inni qaddaa jechuudha. Waa xiqqoo irraa lagla godhee akka isiniin sobne isinuma biratti ittiin walitti deebina. Ammallee bishaan qulqulleeffadhee moonee qorrafadhee dhufa jechuudha.
Dhiqadhee isinitti deebi'ee jira jechuudha. Asumaan shaaworii kiyyarree galee mataa kiyyarree ragla godhadhee maali yoo obboleewwan koo kanatti deebi'ee hojjinaa isaa jedhee dafee isinii deebi'ee erga bishaaniin irraa dhiqee ka'ee hin barakattanii edda isin deema. Nafsii keessan amaru deema edda isin hin dhumtanii. Maanno? Soorsaa misaadha natti dhumna yaa badii qabu. Daraja wayni haadha koo wayni haadha koo. Nee gashi. Kadheera diddibadhuufidha amma soorsaa dhufeessee nama biraa birrii rukutee jira. Qibaatota hojjedhe sana baay'een illee jaalladhu qibaatii kana xiqqoo maseetti godhee dibadha. Ataftoota shootu mucaa gatte kaarraa mucaa kana qabii moonaa kana moonee kana mooyiraa kana sanyii kana abiraamani rabboo kana rabbirraa kana dhiiftee kan jenne inni isne biruman jira sinjalaan dadhabeenis anis aftoota shumalee isinitti simbareedu aftoota shumalee soorsaatti simbareedu baay'ee bor jaartii taatee furdattee nuqqatte inni qattu miiccattu jettanii soorsa kan biraa fuusisuuf hin turtani makkarrijaa immoo beekuma nachi qabillaalina hin turtani. Gartani gartee jedhu warri arsii akka sanatti tola nafaan isaanii gartee gurbaa Iyyaasuu birraa sana ammoo yuutuubii isaa yeroo nan laala jedhu waan manni dubbatu hin beeku ara mooneera bakka barsiim jedhi Iyyaasuu birraa waan manni dubbatu naa hin kadhoroonni yuutuubii sana laalee dhaqu afaan isaanii tola garuu hin beeku dhugaa isiniin jira bishaaniin miicce jechuudha rifeensa toomaan goone maaliif yoonaan jettanii inni kunuyyuu shaambuu minaaminii ta'e jechuudha nyuunsaa qallaalina hambara jechuun maal gochaan qibaatii hambaraatti dibadee ni qibaatii isiniin jira wayinee daqiiqaa sirriitti dheerate dhiifamu maal jaani saamunaa shaambuudhaan godhadhee miiccadhee nan jibbe kunoo akkanatti umaatti hin dibne dhugaa waaqayyo bishaanuma akka miiccatti jira laalaa waan bareedu laalaa waan bareedu amma maaliin godhadhee abbaa koo xumuree dhugaa rabbii Kibati dibee xumureera maaliif isinitti dheerates mucaa san irratti ni yisiisuu deeni maalan godhadhe amma argitanii waan bareedu fooliin qabu warri madaamin keessan qibaatiin dibatinaa jettee sin rakkistu dhugaa isiniin jedha kan akkana godhaati qibaatii foolii hin qabne bitaati isaa waliin makaa dibadhaa maaliif madaamonni keenya baay'ee isaa hin jaallatan akka nu qibaatii dibannu kanaafuu kana yoo kanatti fayyadamtanii foolii waan hin qabneef homaa rakkoon hin jiru isiniin jedha foolii illee hin qabu rifeensa keenya irreen bareecha qodaan keenya illee hin qabbanaa jechuudha. Dibadhaan isiniin jira kun foolii illee hin qabu rifeensa keessaniif gaariidha. Aduu biyya ormaa wajjin hin guggubatiin aduun isin gube mataa keessanis rifeensa keessanis fayyadamuu hin isiinaa isiniin jedha. Mucaan koo baara nana baarii naa dhiifama naa godhaashi akka nan jibbine maaliif irraa kukkutaan deemaa argaa jirtu waan ta'eedhaaf homaa gochuu hin dandeenye sinan jaalladha nagaan tura waan na hordoftaniif guddaa galatooma kora homaa hin taane kannaa shaambuu minaamin hin qannuun buqqaamti. Video berapa mau ditidai berita salama ya bibocha salama.